Naannoo Oromiyaatti guyyaan farra malaa maltummaa marsaa 18ffaan kabajamaas jira. Kabaja guyyaa kanarratti ammoo dhaloota hanna jibboo horachuuf jecha manneen barnootaa irratti hojjetamuu qabas jedhamee jira. Lammiilee Sudaan kibbaa 120 ta'aniif mootummaan Itoophiyaa carraa barnoota bilisaa kennee jira. Lammiileen kunis amma Itoophiyaa keessatti kan argaman ta'uu gabaas baay'inaan agarsiisa. Baankiin Misooma Itoophiyaa bara baajataa kanatti damee misoomaatii fi tajaajila faayinaansii birii biiliyoona 51 ramade keessaa beesee biiliyoona 15 ta'u damee qonnaatti ramaduu isaa ibsee jira. Tajaajila faayinaansii isaallee beesee biiliyoona 2 irraa gara beesee biiliyoona 11tti ol guddisuu isaa ifoomsee jira. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa keessatti dhukaas namoomaaf jecha akka dhaabbatuu fi yaada dhiyaate irratti sagalee olaanaadhaan deeggaree jira. Biyyoota 193 dhiyaatan keessaa biyyoota 153 sagalee olaanaadhaan deeggarsa kan kennan yoo ta'u biyyoota 23 ammoo sagalee kennuuf qusatanii jiru. Ameerikaa fi Israa'el dabalatee biyyoota 10 ammoo sagalee kana akka inni hin dabarreef jecha mormaniiti jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen idil addunyaa miiliyoona 114 ta'an yeroo ammaa kana jiruu baqaa keessatti kufanii akka jiran addeessee jira. Lammiilee kana keessa miiliyoona 36.5 ta'anillee yeroo ammaa kana kaampiiwwan baqattoota idil addunyaatti galmeeffamanii qaqqabsiifamanii ta'uusaa addeessee jira. Sababi buqqaatii kanaa ammoo walitti bu'iinsa hongee fi jijjiirama qilleensaa akka ta'es dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addeessee jira. Odeeffannoowwan keenya sagandii dhibbaarraa kan isinitti hime Amboruu Mashiiti.